bara 1936 addunyaarraa deeman jechuu abbaa guddaan isaa. Inni kun Eeyman Rushdii Suweedii doktorri kun abbaan kitaaba kanaa jechuudha. Barri inni dhalate bara 1955tti dhalate. Biyyi inni itti dhalate biyya Suuriyaadhaa magaalaa Dimishqaati. Achumatti barate jechuudha mana barnootaa elementarii akkasuma high schoolii fi qophaa'inallee achumatti barate jechuudha. Akkasuma ammas mana barumsaa barachaa ilmii akka aadaabaa, ilmii lugaa, ilmii aalaataa, balaagaa, sarfii, naxwii, mantiqa, usuula waan kanaa wajjin wal qabatullee osuma mana barnootaa baratuuti waliin barate. Inni kun nama agartee umrii isaa xiqqeenyatti qur'aana haffadhe, seenaa isaatirraa osoo qur'aana haffadhuu itti hin seenin duratti maaltu isatti dhagayama? Jijjiirama jireenya mataa isaatiif hoo qur'aanatti akka seenee qur'aana kana ihtimaama yookaan waan akkaan itti yaaddahu jireenya isaa keessatti waan isa godhe qabxiin isa jijjiirte sheeyni isaa barsiisaan isaa kan mana barnootaatti isa barsiisu iddoo qur'aana itti doktorri kun sanamni qur'aana haffadhe addunyaa tanarra ni jiraahi. Qur'aanni guddaan kun qoma namaa keessatti walitti qabamaa sammuu namaa keessatti ni tiifamaahi je'eetiin ajaa'iba natti taatee turtee jedhe. San booda hoggaan masjiida dhaqee achisu kanaafu sanuu ayata tokkoffaa mudhaammataan jedhanii faadha jilba qabatanii kanumaa hunu dheeratee jechuu turan jedhe. Akkasit beeynaa jennu gaafa ijoollee jechuudha. Osoo bakka kana hin dhaqin dura jechuudha masjiida caalimni guddaan kun jiru osoo hin dhaqin. Hoggaan ka'ee dhaqu qur'aanarraayis qara'uun hin jirtu. Akkasuma qur'aanni isheen qara'u qaraatii adda addaatiin qara'a jedhe. Takkaa gurra kiyya seentee ta hin beeyne. Yeroo takka qaraatii suusii, yeroo takka qaraatii warshii, yeroo takka qaraatii hamzaa, yeroo takka qaraatii khalaf, yeroo takka qaraatii qumbul akkasitti riwaayaa hafsin tahin tan takkaa gurra kiyya keessatti dhageemtee hin beeyne qara'aa jedhe. Lakkaa namni akkanaa ni jira qaraatiin qur'aanni kanattis ni qara'amaa. Akkasuma qur'aanni salakkaa qomana irraa hin yaa'inee jira. Waluma cinaadhaa akkuma reefu dubbannee qur'aanaas barachaa mana barumsaatis barachaa waliin oofee ture jechuudha ijoollummaa isaa keessatti. Wanni agartee inni barnootarraa sadarkaaleen inni barnootarraa qabu tokkoffaa irratti ijaazaa tajwiidaa ma'ahada qiraa'aa kan qaahiraadhatti argamu bara 1980 takka ijaazaa irraa fudhate. Akkasuma ammallee laayinsii ijaazaa afaan arabaa keessatti barateeti afaan arabaatiin ijaazaa yuunivarsiitii kaayiroo tan azhar jirturraa fudhate tan azhar jaamturraa fudhate jechuudha bara 1982. Akkasuma ammas shahaadaa maastarummaadhaa sadarkaa ol'aanaadhaanii luqti umulquraa makkatul mukarrama achitti jechuudha bara 1990tti. Akkasuma sheeyni keenya sheekh doktor Eeyman Rushdii Suweediin shahaadaa doktorummaallee fudhateeti jira lugaa arabaatiin jaami'aa umulquraatti bara 19
sagaltamii saddeet akka miilaadaatti jechu makkaadhatti fudhate. Akkasuma ammallee shahaadaa doktorummaadhaa xalayaa doktorummaa jechuudha. Bara 1999 bara tokko taa'ee san booda jechuudha. Yuunivarsiitii Kaayiroodhaa tan Azharitti argamtu tan Azhar jedhamtu tan biyya Misraa achitti fudhatee jechuudha. Doktorummaa 2 yuunivarsiitii gurguddoo Islaamaa Ummul Quraadhaa fi Azharirraa fudhatee qabaa jechuudha. Akkasuma sheekan isaatii fi ijaazaan sheekanirraa fudhate hoo jennee hoggaa kan laallu taate sheeyni isaa tokkoffaan Sheekh Abul Hasan Muhyiddin al-Kurdi ad-Dimishqii jedhama. Namni dura dursoo inni irratti qara'e sheeyni irratti qara'e sheekha kanaa jechuudha. Sheekh Abul Hasan Muhyiddin al-Kurdi kan jedhamu qara'a alayhi al-Qur'aan al-Kariima kaamilan برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. قرآن قوتو إسرتي قرأة إسمرتي أمالي بوسي قراءة 10 اللي خرا شاطبيات أكسما خرا درات إسرتي قرأة أكسما منظومة تجويداتي في قراءة دا وجي والقبط أكا منظومة شاطبية منظومة درة قراءة 10 رتي إسرتي قرأة ججو أكسما شيني ساخن برا شيخ ساتي شيخ دكتور أيمن جتشو إسرت اللي قرآن قوتو رواية حفصيتين طريقة شاطبيات إراك رأيت ريجتشو أكسما شيخ نساء شيني برا شيخ عبد العزيز عيون السود خنجامو الحمصي شيخ والرحم صاتي والسوريات جتشو دا شيخ دكتور أيمن تهو قفوسون تهن انتلالي خنيفي صدا شيخات اللي لشيني خن akkasuma nama yeroo dheeraadhaaf sheeni bara 3 umrii isaa bira taa'ee qur'aana irraa qara'ee riwaayaa Hafsi nashriitiin irraa qara'ee ture طريقة طيبة nashriitiin karaa kana cufaanuu sheeni doktora ijaazaa isaaf kanne jechuudha. Sheekh Abdul Aziz Uyun Suudi akkuma san ammallee isaa kan biraa sheekoti hedduu qabaa. sheekan sheekha saddeetiiti qabaa. sheekh Dr. Ayman Rushdi Suwee kitaaba manzuumaalee qiraa'aadhaa fi tajwiidaaf barbaachiftuu taatu tan akka jazariyyaadhaa, shaaxibiyyaadhaa, durratul mudiyyaa, xayyibatul nashri, alfawaa'idul mu'tabara lilmutawallii kana malee illee kitaaban hedduu isarraa qara'ee jechuudha. Akkasuma sheeyni inni irraa qara'e kabiraa Sheekh Ahmad Abdul Aziz Zayyad kan jedhamu qara'a alayhi alqiraa'at al-10 min طريق طيبة النشر جمعا كما تلقى عليه المنظومات الثلاث الشاطبية والدرة وطيبة النشر. كتابا سدين منظومة لي سدين تنا أكمل را قرأ أكسم أملي قراءة 10 اللي إساخنا الرت اللي قرأ جراجت. أكسم الشيخ إبراهيم شحاتة السمنودي خنجامو إسرائيل اللي قراءتي 10 طريقة طيبة النشر إرا قرأ تري. أكسم شيخ عامر السيد عثمان خنجامو قارئ بكما قراءة والرمسراتيف شيخ قراءة والرمسرا خنجأم جد شيخ قراءة وليقل مصرا جأمو دان كان بيكمو إسراه اللي قرأ إجازة الرافضة تجرى جد شيخا إساه قاخنته كتابا شيني خين الدكتور أيمن أبان كتابا خنا كتابا إني بريسة وان إني إرتي تعليقا قده أكسما شرحي قده أكسما سقلي دان خاهي وقاني في لالو توقفارتي نشر القراءات 10 لمن الجزري كتاب نشر جامع قراءة من العشر تعليق قد يجرى أكسما تسلسلات الذهبية بالأسانيد النشرية من شيوخ إلى حضرة النبوية جئ كتاب خاهك أبا أكمسا شرح منظومة المفيد في التجويد منظومة مفيد جامت تنبيه كمتو تنطيبي لا شرحي قد يجرى أكسما شرحي جزرية مجلد لما إبسا قد يجرى أكسما كتابا من تركاك أبنو تجويد المصور
kitaaba kana barreessee addunyaadhaaf as baasee jira. Kitaabni kun hara afaan 12tti yoo xiqqaate afaan 12tti garagalfamee jira. Akka afaan Ingiliffaa, Faransaay, akkasuma Maalaawiyyaa, afaan Turkii, afaan Kurdii, afaan Uzbaakiyyaa, afaan Ruusiyaa, afaan Faaris, afaan Urduu, afaan Jarman, akkasuma afaan Bogoslaafiyaa, Yugoslaafiyaadha. Jarri kun kan afaan kitaabni Tajwiidul Musawwar kan ammaan tana nuti qara'uudhaaf karaa seenne kun itti hiikamedha jechuudha. Akkasuma kitaabban biraa kan inni agartee qorannoolee garagaraan tan inni gaggeesse Al-Bayaanu li-Hukmi Qiraa'ati al-Qur'aan al-Kariim bil-Alhaan kan jedhufaa Talaqqi al-Qur'aan al-Kariim عبر المصور kan jedhufaa عبر العصور kan jedhufaa Risaalatul Maddaat kitaaba jedhufaa kitaabban hedduu lakkaawamee hin dhumne akka waliigalaatti kan sagaleedha sagalee waraabee kaahee akkasuma ammallee kan ta'aliiqa irratti godhe akkasuma kan barreessee kaahee jidduu haga kitaaba waliigalaan 23 ta'uudhaati kaahee jechuu abbaan kitaaba kanaa. Hojiileen shayni kun yookaan Dr. Ayman Rushdii Suwaydiin hojjetan keessaa eega kitaaba akka gaariitti baratee biyya Makkaatti galee biyya Sacuudii jechuudha Jiddatti galee achitti qubate TV yookaan foddaa TV shaashaa Iqraa jedhamurratti barnaamija yookaan sagantaa كيف نقرأ القرآن قرآن akkamitti qaraana kan jedhu yeroo dheeraadhaaf barsiisuu ture hanga qur'aana akkaataa namni irraa baratutti jalqabarraa eegalee xumuratti fixutti jechuudha. Jalqabarraa jalqabee qur'aana sagalee isaatiin akka namni irraa baratutti waraabee barsiisaa hanga xumuraatti qur'aana hanga fixutti darsii irratti sagantaa oofaa turedha. Kayfa naqra'u al-Qur'aan sagantaa jettu jechuudha. Namni islaamaa addunyaa bahaa fi dhiha jirtu tana keessa akkaan irraa fayyadamee jiru sagantaa sanirraa. Anilleen warra sagantaa sanirraa akkaan fayyadame irraa tokko alhamdulillah. Umrii dheertuu hanga osoo xiqqaadhaa osoo arreenni isaa gurraachaa sagantaa sana eegalee akka ammaattiin beeka ilaa hanga arreenni isaa arraawee xumuramutti adii qofa tahee dhumutti nama guddaa tahutti sagantaa san dhaabbiidhaan osoo addaan hin murin hordofuu turee oofuu turee shayni xumurutti sagantaa san akka gaariitti facaasaa nama barsiisaa ture jechuudha. Hanga qur'aana jalqabarraa ilaa xumuratti sagantaa san irratti fixu jechuudha. Waan laaftuudhaa miti namni tokko tarii torbeerraa guyyaa tokko taati sagantaan san yookaan torbeerraa guyyaa lama taati bara meeqa hanga qur'aana jalqabarraa safhaa 600 fi wahi fuula 600 fi wahi guyyatti fuuluma lama qofa qara'aa bara meeqa namarraa fudhataa laalaa jalqabarraa hanga xumuraatti qur'aana akkasitti sagantaa san irratti xumuree jechuudha. Akkasuma sagantaa biraa kan qaraatii qulqulluu riwaayaa warshii jechuudhaan yookaan attilaawatu saxiixa biriwaayati warshi sagantaa jettullee oo fuudha ture jechuu shayni TV Iqraa irratti. Akkasuma sagantaa shumuusul qurraa jettullee sagantaa godhatee kanii fi Iqraa irratti oofuu ture. Akkasuma sagantaa al-itqaan litilaawati al-qur'aan jedhu mata duree biraatiin kan sagantaa TV Iqraa irratti oofsisaa ture jechuudha. Sanirratti ibsa garagaraa nazmiilee sheekan gurguddaa waa'ee tajwiidaatii fi qiraa'aadhaa wajjiin wal qabatu akka nazmii jazariyyaa, nazmii al-mufiid fi ilmi tajwiid kan jettu lixxiibiidha. Tana maleellee kan jirtu sagantaa sharii adda addaa kitaaba garagaraa irratti godhee turedha jechuudha. Barnaamijni al-itqaan litilaawati al-qur'aan jedhu haga ammaan tanaa deemutti jira TV Iqraadhaa irratti jechuudha. Akkasuma ammallee barnaamija garaagaraati torba irraa godhatee TV irratti barsiisaa jira jechuudha. Akkuma san ammallee shayni sagantaa bara lamaaf bara dabre sooma ramadaana kana osoo hin tahin ramadaana kana duraa kan bara 1440 TV Iqraa irratti
sagantaa namni islaamaa iddoo addunyaa jirtu tana cufarraa irratti hirmaatee dandeettii isaatii fi hangamirra akka jiru if baru if madaalu kallattiidhaan namoonni biyya addunyaa guutuu irraa fayyadamu barachaa bashannanaa badhaafamaa sagantaa nama booharsitu sagantaa musaabaqaa qur'aanaa jechuudhaan warra amma jalqabu fi warra gama xumuraa jiru jidduurraa namoota xiqqaa guddaa dhalaa fi dhiira osoo hin jenne ramadaana guutuu qormaata fuudhuudhaan sagantaa bareedduu nama barsiisaa akkasuma ammallee badhaasa qabdu dabarsuu irratti illee argamaa jechuu bara 1440 takkaa jalqabee bara kanallee akkasumatti gaggeessee ture jechuu. Shayni akkuma kana ammallee xullaaba yookaan barattoota hedduu biyya addunyaa garaagaraa keessatti barnoota tajwiidaa qur'aanaa kana akkanii fi akka gaariitti nama barsiisan dawraa yookaan leenjii garaagaraa kanneeti ture jechuudha. Jazariyyaa irrattis haa taatu akkasuma kitaaba isaa kan nu dura jiru kanallee barsiisuu haa taatu bakka adda addaa deemee leenjii barsiisotaaf ja'amtuuni kannaa ture jechuudha. Akkasuma ammallee sheekan hedduu isarratti ijaazaa akka fudhatan barsiisee kanneefii jira. Warra qiraa'aa 10 guutuu guututti irraa fudhatellee warra ijaazaa kanneefillee ni qabaa jechuudha. Warra isarratti ijaazaa qara'e keessaa bara dheeraa yookaan bara 5 bira turuudhaan sheekha beekamaa caalamaa qaari'ee guddaa addunyaan tun qabdu Abdullah Basfar faadhaa jechuudha. Namni isarraa qara'e keessaa tokko. Kana malee namoota hedduudha shayni ijaazaa kanneefi ijaazaa qulqulluudhaan akka nama hedduu barsiisan godhe. Akkasuma ammallee shayni doktorri barnaamija garaagaraa yookaan musaabaqaalee addunyaa tana keessa jirtu biyyoota adda addaa keessatti hoogganaa akkasuma miseensa koree qormaataa ta'uudhaan biyyoota hedduurra deemee akkanii fi qormaataaf hirmaachaa tureetu beekamaa jechuudha. Sheekha keenya rabbiin jazaa isaaf haa kafalu haga ammaan tanaa umriin ni jira ilmii facaasutti jira. Warra irraa fayyadamu ilmi isaa fagoo fi dhihootti illee qaamaanis bira dhaqee irraa fayyadamu rabbi nu haa taasisu. Gabaabsinee cuunfaa yookaan waa xiqqeessinee seenaa sheekaa dheertuu fi tan himamtee hin dhumne keessaa haga kana insha Allah jalqabbii kitaaba keenyaatiif dursa godhannaa jechuu irraaf. Warra kitaaba kanaa fi ilmi sheeka kanaatirraa illee bu'aa buufatu rabbi nu haa taasisu. Gabaabinaan seenaan sheeka keenyaa hoggaa kana taatu kitaabni kun ammoo kitaabni sheekni keenya nuuf kaahe kan namni hedduun addunyaa tana keessatti bu'aa irraa buufate kan afaan 12 olitti hiikame alhamdulillahi nutilleen afaan oromoodhaatti hiikkaa fuulduraaf insha Allah yoo rabbi nuuf mijjeesse kitaaba kana afaan oromootti garagalchina yoo rabbi fedhe warra 13ffaa seenu rabbi nu haa taasisu. Garuu haga ammaatti haga qorannee hubannoo qabnutti alhamdulillahi afaan oromootiin faraqaa lamaaf online irratti sagaleedhaan garagalchinee kan xumurre yeroo jalqabaatiif kitaaba kana markaza keenya kanarratti jechuudha. Alhamdulillahi jechuudha. Yeroo marsaa afraffaati jechuu kan maantana jalqabaa jiru. Asumaan addummaa yookaan namni kitaaba kana afaan oromootti kan garagalfame jalarraa ilaa hanga xumuraatti argachuu barbaaddan linkiilee telegiraamaa kan markaza keenya irratti maxxanfamee jiru seentanii argachuu ni dandeessan. Guutuu kitaaba kanaa kan alhamdulillahi baroota dabre keessa barachaa turre jechuu kan afaan oromootti sagaleen garagalchinu. Kitaaba kana waan adda isa godhurraa yookaan wanni kitaabni kun kitaabban tajwiidaa kaanirraa akka gaariitti isa fooyu. Kitaabni kun taariifaanni isaa yookaan akkaataan ibsi inni itti waa ibsu akka gaariitti waan dhodhokattuu cufa kan mul'isuudha. Akka namatti hin ulfaannetti akkasuma jechoota gariiba hin fayyadamu jechoota nama cufaaf galu namni beekaadha ja'amu tajwiida beeka ja'amu akka irraa hin duroomnetti
namni amma tajwiida jalqaba ja'amu akka isatti hin ulfaannetti jiddu galaan kaayame jechuudha. Dhawaanni tartiibni kitaabni kun ittiin kaayame waan adda isa godhurraa waan takka jechuudha. Suni akkaataa Qur'aanni itti bu'e akkasuma ammaas Qur'aana kana gosa kamiin nutti dhufe Qur'aanni hoggaa nu dhufu akkaataa kamiin dhufe akkasuma Qur'aana qara'uun bu'aan isii maali hoggaa Qur'aanatti seennu hoo akkaataa kamitti Qur'aana seenna Qur'aana tajwiidaa qara'uu hukumiin isii maali hukumiin nama tajwiida osoo tolfanne Qur'aana qara'uu maal taha tajwiida tolfachuunoo Qur'aana kana qara'uudhaaf maal barbaachisummaa hangam takka qaba akkasuma mata duree eeysarraa qubeen baati afaan namaa kana keessa akkasuma immoo akkaataa kami qubeen ja'amti humna dubbii afaan namaa keessatti qubeen lama hoggaa walitti dhufte akkaataa kamitti wal keessa seensifamti baabni nuunii fi miimii akkami baaba maddii akkami baaba waqfii fi ibtidaa'aa jechuudhaan tartiiba bareedaadhaan kitaaba kana keessatti abbaan kitaabaa kan nuuf kaa'e jechuudha. Akka nama suuta suutaan afaanitti namaaf guuruuti jechuudha. Jalqabarraa haga xumuraatti. Ammallee wanni kitaaba kana adda godhu kitaaban hedduun waan tajwiidaa wal qabaturraa moggaa takka akkaan gabbu'anii ibsanii moggaa biraa tarii hin barbaachisu tarii ammoo haga kanaahu qabannaan gayaadha kan jedhurraa hanqina yookaan dhiisuudha qaba. Kitaabni garii makaarija huruufaatii fi makaarija sifaatii fi huruufa qofa faadha irratti xiyyeeffata. Kaan ammoo baaba maddiitii fi baaba nuunii saakinaa fi miimii irratti xiyyeeffata. Kitaabni garii ammoo baaba waqfii fi ibtidaa irratti xiyyeeffata. Kitaabni kun baaba waan tajwiidaa wajjii wal qabatu yoo isa kana qaraate hubbataa akka gaariitti waan tajwiidaa wajjii wal qabatu takkallee osoo hin hambifne if keessatti walitti qabatee jechuudha. Kana malee ammoo wanni adda isa godhu haala yeroo ammaa takkaahu zamana keessa jirru wajjiin wal fakkaachuu isaati kitaabni kun. Suni maali jennaan qubeen eessarraa baati akkaataa kamii baati waan jedhu bifa fakkiitiin deeggareen nuuf fide jechuudha. Qubeen asirraa baati afaan kee yoo bakka biraa jechuu jiraatte bakka suniimi bakka kana je'ee waan namni duraan afaan qofaa walitti himu fakkiidhaan itti dararamee yeroo itti fudhatee akkanii fi agartee namaaf laafatutti iddoolee qubeen irraa baatu akkaataa isiin itti ja'amtu wahuma cufaahu bifa fakkiitiin deeggaree kitaaba kana keessatti nuuf kaahuu isaati jechuudha. Kitaabni maasha Allah warra amma eegaluuf hedduu gaariidha. Namni ammoo tajwiida hubadheetiin jira jau daran akka isaaf bayaana tahee isaaf mul'atu hedduu isa gargaara. Kanaafuu namni tokkolleen irraan duroomu jechuudha. Waan kanarraa hafe maalummaa kitaabaa insha Allah darsiilee fuuldura keenya jirtu irratti waliin itti seennee ilaalla. Kanaaf darsii teenya tan jalqabaa kitaaba tajwiidul musawwar maalummaa kitaabaatii fi akkasuma seenaa abbaa kitaabaatiirraa kan haasofne kanan gulaban. Waan dubbanne keessatti kadoo goggore rabbii irra nu haa dabru waan qunnamne mindaa keenya rabbiin fuula isaatiif jecha nu haa taasisu nurraa illee haa qeebalu warra akkuma jalqabeen khayrii irratti turee umrii rabbii isaan dheereessee ammallee xumuraa deemu rabbii nu haa taasisu haatimaa rabbii nu haa tolchu warra ilmii dabalachaa deemu ilmii bu'aa qabdu ilmii itti dalaguudhaa fi nama barsiisuu illee qabdu dabalachaa deemu rabbii nu haa taasisu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا وبالله التوفيق وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.